Ashamaa akkam jirtuu hordoftoota koo ergaa pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma bulchiinsa gandaa irratti xiyyeeffachuudhaan dabarsan isinii dhiyeessa. Hanga xumuratti nu waliin turuun akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Mootummaa gandaa yaadama bu'uuraa fi amaloota ibsamaa rakkoolee baroota dheeraadhaaf uummata keenya gidiraa turan keessaa sirni bulchiinsaa adda durummaan kan ka'udha. Caasaan bulchiinsaa baramaa kan durii uummata keenya gidirsaa ture kun aangoo qabeenyaa fi murteessummaa decision making ilaalchisee amaloota adda isa taasisan horatee ture. Maalummaa fi amaloota kanneen hubachuun gurmaa'insa caasaa gandaa yookaan araddaa fi aanaa mootummaa jijjiiramaa naannoo keenyaatiin diriirfamuu irratti argamu kana dogoggora turirraa eegnee gaggeessuudhaaf faayidaa olaanaa kan qabudha. Bu'uuruma kanaan amaloota ijoo sirna bulchiinsaa baramaa afur itti aansuun kan ilaallu ta'a. Tokkoffaa ulfaatinni isaa gara mataa ture. Aangoo qabeenyaa fi murteessummaa harka caasaalee mootummaa gara gubbaa wal duraa duubaa kuufamaatiin naannoo godinaa fi aanaatti kan kuusee ture. Lammaffaa gulantaawaa fi waaltawaa ture. Aangoon addatti gubbaadhaa gara gadii kan yaa'u waan ta'eef yeroo baay'ee caasaaleen gara gadii akka raawwattoota qajeeltuu caasaalee gara gubbaatti kan hubataman turan. Sadaffaa bu'uurarraa gar malee kan fagaate ture. Gandaa fi hawaasni gandaa bu'uura caasaa mootummaa maraa ta'uu qaban. Wiirtuu aangoo qabeenyaa fi murteessummaarraa caasaalee kamuu caalaa fageessee tureeyyuu. Afraffaa qajeeltuusaa ijoon mirga caasaalee gara gadii daangessuu ture. Caasaan bulchiinsaa gara gadii fedhii addaa naannoichaa lookaalii fi dhimmoota dursa kennuuf barbaadu ofiin murteessuu yookaan deebisuudhaaf mirgii fi qabeenyi isaa daangaa ture. Walumaa galatti sirni bulchiinsaa baramaan sun uummata keenya wiirtuu aangoo qabeenyaa fi murteessummaarraa gar malee fageessuudhaan sagaleen isaa akka gurra hin arganne taasisaa tureera. Kanarraa kan ka'e uummanni keenya rakkoolee sirna bulchiinsaa kanaatiin isa mudataa turan qabachuudhaan furmaata waaraaf watwaataa tureera. Bu'uuruma kanaan jaarraa walakkaa dura bara 1967 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurmaa'insi araddaa yookaan gandaa haala yaraa kana ni jijjiira jedhamee abdatame yommuu caaseffamu uummata biratti abdii guddaa uumee ture. Haa ta'u malee aangoo fi ga'een isaa ifatti kan hin beekamne yookaan gonkumaa hin kennamneef daangaan aangoo fi ga'ee caasaa ittaanee jiru kan aanaa waliin qabaachuu malu ifatti kan hin kaa'amne hirmaachisummaa hawaasaatiin kan hin diriirre itti gaafatamummaa fi iftoomina bulchiinsaa kan hin qabne hanqina humna namaa fi iddoo hojii mijataatiin kan hudhame ture. Haalli kun tajaajilli mootummaa sadarkaa aanaa fi isaa olitti akka daanga'u itti gaafatamummaan akka hin mirkanoofnee fi qaamni hirmaannaa uummataa qajeelchuu akka dhabamu taasiseera. Walumaa galatti hawaasa gandaa aangoo qabeenyaa fi murteessummaarraa qaarisuun dhimmi misoomaa waliigalaa hawaasa gandaa akka abbaa dhabu waan taasiseef galma yaadameef milkeessuu miti. Dogoggora caasaa baramaa akka hambisuu yaadamee ture deebisee yommuu raawwatu mul'ate. Abdiin uummanni keenya jalqaba irratti horatee tures yeroo dheeraadhaaf osoo hin turin coolage. Kanarraa kan ka'e gaaffiin uummataa waan riphee fakkaatee ture deebi'ee finiinuudhaan mootummaa jijjiiree. Sirni mootummaa gara aangootti dhufellee rakkoolee fi komii hawaasaa gubbaatti rarree hafu mootummaatiin wal qabatan furuudhaaf tarkaanfilee murtaa'oo fudhateera. Haa ta'uutii tarkaanfiiwwan fudhataman hedduun amaloota sirna bulchiinsaa akka fooyyessan yaadamaniif waan hin qooddataniif gaaffilee bu'uuraa ka'aa turan deebisuun dheebuu bulchiinsa gaarii uummata keenyaa baasuu hin dandeenye.
Waan bulchiinsa gandaa kun hamma eegamurraa hedduu gadi bu'aa ta'us qaamolee kaffaltii malee tola ooltummaan hawaasa isaanii sadarkaa gandaa yookaan araddaatti tajaajilaa turaniif mootummaan naannoo Oromiyaa ulfina olaanaa qaba. Mootummaa jijjiiramaa naannoo Oromiyaa dhimma kana gadi fageessuun hubachuudhaan bara 2016tti labsii gurmaa'insa mootummaa gandaa lakkoofsa 250 bara 2016 caasaa bulchiinsa mootummaa gandaa yookaan araddaa sirna bulchiinsa baramaa bu'uuraarraa jijjiiruu diriirsee lafa qabsiisuudhaaf socho'uu irratti argama. Asirratti dhimmoota lamarratti iftoomina uumuun barbaachisaadha. Inni dura haaromsi gurmaa'insa mootummaa gandaa kennaa qaama kanaa yookaan sanaa osoo hin taane waaqabsoo uummanni keenya yeroo dheeraadhaaf diinagdee, eenyummaa, bulchiinsa gaarii, dimokiraasii fi kanaaf kan kana fakkaatan ilaalchisee gaafataa ture ta'uu beekamuu qaba. Ga'een mootummaa keenya gurmaa'insa caasichaa gama tokkoon qorannoowwanii fi muuxannoo idil addunyaatiin masakuu, gama birootiin ammoo fedhii fi hawwii hawaasaa sadarkaa araddaa akkasumas galmoota gooroo qabsoo uummata Oromoo waliin wal simsiisuu darbees raawwachiisummaadha. Inni lammataa kaayyoon gurmaa'insa mootummaa gandaa yookaan araddaa haaraa caasaa bulchiinsaa baramaa aangoo caasaalee gara gubbaatti kuusaa ture hanga bara 2016tti fooyyessuu osoo hin taane mataan gadi dhaabuun caasaa fi hawaasa gandaa bu'uura aangoo taasisuudha. Hawwii hawaasni gandaa darbees uummanni naannoo keenya barootaaf qabu lafarratti dhugoomsuu kan danda'u. Lammiilee giddu galeeffachuudhaan lafa qabachuu yoo danda'e qofa sadarkaa ijaarsaa jalqabaa kanatti dogoggoroota xixiqqaadhaa hanga gurguddaa agarru. Battalumatti sirreessaa deemuun dhimma xiyyeeffannoo olaanaa ta'uu akka qabu cimsee hubachiisuun barbaada. Kun osoo hin taane yoo hafe daba bara baraaf hin sirreeffamne qabatee ba'u cinaatti abdii hawaasa keenyaas fudhatee kan hidhamu ta'a. Kufaatii akka kanaa mudachuu malu hambisuudhaaf gurmaa'insi mootummaa gandaa haaraan amaloota akkamii gonfachuu akka qabu ifatti beekuun dursoo dubbii imala kanaa ta'uu ibsaa. Hooggansii fi raawwataan sadarkaan jirtan qoddattoota kanneen of eeggannoo olaanaan akka hubattan yaadachiisuun barbaada. Tokko jijjiirama bu'uuraa ta'ee argamuu qaba. Murtoon kun fooyya'insa xixiqqaa gurmaa'insa caasaa gandaa baramaa irratti taasifamu osoo hin taane yaadamaa fi caaseffama bulchiinsaa hundeerraa kan jijjiiru ta'uu qaba. Gama birootiin caaseffama bulchiinsaa baramaa qabatamatti kan mataan gadi garagalchu ta'ee argamuu qaba. Lama ganda aangoomsee hawaasa gandaa waa hundaan humneeffee argamuu qaba. Wiirtuu aangoo alwaalteessuun hanga sadarkaa araddaatti kan gadi buusuu fi hawaasa gandaa kan humneessu ta'uu qaba. Caasaa gandaa fi hawaasa gandaa qabatamatti bu'uura sirnaa taasifee argamuu qaba. Akkasumas gulantaa murteessoo fi bu'uuraa wanti hundumtuu irratti ijaaramu taasisuutu irra jiraata. Walumaa galatti faallaa caasaa baramaa gara mataa dhiphatuu fi ulfaatu bu'uura irratti bal'aa fi ulfaataa ta'ee bahuu qaba. Sadii sirna bulchiinsaa lammiilee giddugaleeffate ta'uun ijaaramee argamuu qaba. Caasaa mootummaa adda durummaan sadarkaa bu'uuraatti lammiilee tajaajiluu irratti fuulleeffate ta'ee ijaaramuu barbaada. Kun ammoo hunda dura gaaffii fedhii fi hawwii hawaasa gandaatiif gurra kennuun ifuu qaba. Akkasumas xiyyeeffannoo to'annoo gubbaa gara gadiitiif kennamaa ture jijjiiruudhaan gara tajaajiltummaa gadii gara gubbaatti taasifamutti ce'ee argamuu qaba. Afur sirna alwaaltaa lafa qabsiisuun ifuu qaba. Aangoo qabeenyaa fi murteessummaa decision making gara araddaatti gadi buusuudhaan bulchiinsa ummatawaa ta'uu mirkaneessuu qaba. 5 caasaa bu'uuraa humneessuu irratti xiyyeeffatee mul'achuu qaba. Aangoo qabeenyaa fi itti gaafatamummaa mootummoonni gandaa adeemsa of bulchuu fi dhimmoota naannoo isaanii murteessuu keessatti
barbaadan daddabalee kennuun humneeffee argamuu qaba. 6. Gahee caasaalee gara gubbaa deeggarsa irratti daangessee argamuu qaba. Xiyyeeffannoon caasaalee gara gubbaa adda durummaadhaan ganda humneessuu fi deeggaruu ta'uu qaba. Gandoonni bu'a qabeessummaan akka socho'an hordofuu fi deeggaruu irraa kan hafe deeggarsa daa'imsuu taasisuun gahee sirrii akka hin taane qabatamatti mul'isuu qaba. Kanaanis mootummaan jijjiiramaa keenya uummata tajaajiluuf malee to'ataa itti ta'uuf kan hin ijaaramne, caasaaleen keenya gara gubbaa to'attoota gubbaa gara gadii osoo hin taane kennitoota tajaajilaa fi haala mijeessitoota caasaa bu'uuraa ta'uu ifatti mirkaneessuu qabu. Walumaa galatti haaromsi gurmaa'insa mootummaa gandaa ce'umsa baadiyyaa Oromiyaa akeeku kun aangoo alwaalteessuu gandaa fi hawaasa araddaa humneessuudhaaf bulchiinsa lammiilee giddugaleeffatee dhugoomsuun caasaa bulchiinsaa baramaa mataan gadi dhaabee ifuu qaba. Gama kaaniin wiirtuu aangoo qabeenyaa fi murteessummaa alwaalteessuun mootummaa lammiilee giddugaleeffatee uummatatti dhiyaate tajaajiluuf dhaabbate akkasumas sirna uummatawaa cimaa ijaaruudhaaf mijataa ta'e argamuu qaba. Tarkaanfiin kun gaaffilee uummanni keenya bara dheeraadhaaf gaafataa tureef deebii kan argamsiisu akkasumas egeree badhaadhina Oromiyaa kan mirkaneessu akka ta'u amaloonni ijoo caasaa bulchiinsaa baramaarraa adda isa taasisan ifatti hubatamuun hojiin mul'achuu qabu. Milkaa'inni haaromsa kanaa hirmaannaa uummataa, hooggansa cimaa akkasumas ciminoota raawwattootaatiin ta'uu hubachiisaa. Hirmaannaa hawaasni gandootaa, waajjiraalee gandaa fi mana jireenyaa humna caasaa gandaa ijaaruu fi ofitti madaqsuun taasiseef akkasumas tajaajila gorsaa miseensonni mana marii yuubootaa kennaa jiraniif maqaa kiyyaa fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa jechuun fedha. Dabalataanis hooggantoonni fi raawwattoonni tajaajilaaf gara qe'ee hawaasa keessanitti siqxan seenaa uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti iddoon olaanaan isin qabdan bara baraan yaadatamaa kan turu ta'uu carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Kabajamtoota hordoftoota koo, pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhimma caaseffama gandaa irratti xiyyeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin isinii dhiyeessee waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Nagaatti fayyaa ta'a.